Ashama kabajamoo daawwattoota Waliif TV irraa yeroo daawwitii irraa geenyedha kan nuti jirru isinis kan hawwiin eeggattan nutis immoo torbanii gara torbaniitti gaafilee akkamiitu namni beeku qaba maal gaafachuu qabna jennee itti dhibbannee kan gama keessaniin geenyu isinis immoo kan hawwiidhaan eeggattan kan nama barsiisu kan nama bashannansiisu kan yeroo mariillee namaaf uumu daawwitiin jalqabee jira daawwitii keenya har'aa keessatti gaafilee nama bashannansiisan nama barsiisan jennee yaanne qabalnee jirra kan argamnu immoo akkuma argaatiin jirtanii furiitti kan nuti argamnu furii keessa deddeemnee namoota akkamii wajjin wal agarra gaafiin keenya har'aa immoo dhibba keessa % meeqatu deebi'a qubee chaalenjii immoo hin barreessu immoo hin barreessanii kan jedhu gaa hunduma isa kan waliin laallu ta'a akka xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya Andaraartuu Nagaashi gama gummaa kaameraatiin Lammii Solomoon na waliin jira meegaa deddeemnee namoota barbaannaa namoota akkamii waliin wal agarra kan jedhu kan walumaan ilaallu ta'a turtiin keessan filannoon keessan Waliif TV qophii daawwitii haa ta'u eessayyuu hin deemina dhufaana bu'a. Tole galatooma maqaa Tullu Araarsaa Fawzaan maqaan koo Anawar jedhama. Anawar Kiyyallee Lalisaa Adam jedhama. Maqaan kiyya Abduu Hasan Najjan. Anillee Dr. Hanif Nanjaan. Galatooma gaafii kiyya jalqabaadhaani atileetiin beekamaa addunyaa umurii isaa waggaa 41tti maaraatoonii fiigee tibba kan lammaffaa ba'e eenyudha? Wayifuu kolfi dafee deebisuuf fakkaata. Eenyudha ta'e? Gaaficha irra nu deebi'i. Qananiisaadha. Qananiisaadha? Qananiisaa. Qananiisaa. Qananiisaadha? Qananiisaadha? Daraartuu Tulluu. Daraartuu Tulluu. Inni Daraartuu Tulluu jedhee inni Qananiisaa jedhee keessan lamaanuu garagaraa mee wal amansiisaa gaa? Qananiisaa murteesse. Qananiisaa. Lammaffaa ba'e? Kana maaraatoonii fiigee lammaffaa ba'e Qananiisaan. Waggaa isaa 41tti fiigee Qananiisaan. Yaada jijjiirteertaa jechuudha eenyure? Hin beekne isa. Ati immoo Daraartuu jetteen. Daraartuu. Fiigdee turte tibba kan. Daraartuu. Tibba kana gidduu kana jechuu. Gidduu kana fiigdee turte. Atileetiin addunyaa beekamaan umurii waggaa 41tti fiigicha fiiguudhaan lammaffaa ba'e dinqisiifannaa guddaa argate. Atileetiin kun eenyudha? Hayilee. Hayilee. Hin beekne. Daraartuu irraa gara Hayileetti Qananiisaa irraa gara. Inni ulfaate. Inni ulfaate. Hayilee. 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 Hayileedha murteessiteetu. Hayileedha murteesse. Waggaan isaa 41. Isumaan beekama. Atileetiin beekamaa akka Itoophiyaatti Hayilee Gabrasillaasee. Akka addunyaatti. Akka addunyaatti. Kanaafuu atileet Hayilee Gabrasillaaseedha. Leeyyee. Natti ulfaate gaafichi. Kanaafuu si adarbuure. Atileetiin beekamaa addunyaa tibba kana maaraatoonii fiiguudhaan umurii isaa waggaa 41tti lammaffaa ba'ee dinqisiifannaa guddaa argate. Eenyudhaan? Abbichuu. Abbichuu. Abbichuu? Atileet Abbichuu. Abbichuun ni fiigaa? Taphataa kuwaasii keessaati moo? Taphataa kuwaasii keessaati moo? Atileetii. Abbichuu jettee atileetiin Abbichuu jedhamta? Abbichuu Abiy jechuudha. Abiy Ahmed. Okay. Kanaafuu deebiin isaa waggaa 41tti namni tokkoffaa lammataa bahuudhaan riikardii kana galmeessisee Abiy Ahmed jechuudha. Abiy Ahmed. Ilaalteetta fiigichicha? Fiigichicha ilaalee. Ilaalteerta? Ilaalte. Kanaaf baay'ee sitti tole Abiy yeroo lammaffaa bahu.
baay'ee natti tole. Gammaddee laala. Gammadee ilaale. Suuraanis akkuma kee gammadee laala. Tole. Kanaaf sitti tolee miiraan gammaddeet fiigicha kana ilaaltee Abiyyi Ahmed Piraayim Ministeeriin keenya lammaffaa ba'ee jechuudha. Gammadeetti ilaale. Gammaddee laala. Sitti tolaniiroo fiigaa. Baay'ee natti tole. Gammaddee sitti tolee laala. Natti tole. Deeggaraanii turte? Deeggaraan. Atileetiin kun eenyu? Qananiisaa Baqqalaa. Qananiisaa Baqqalaa. Har'a Qananiisaa አይደለም wanti Qananiisaa miti? Qananiisaa miti. Eenyudha? Maqaan naga laabatee garuu laaleen ture. Qananiisaa waggaa 41. Qananiisaa Baqqalaa waggaa isaa miti godhu. Akkamii Qananiisaa tilmaama? Gin atileetiidha. Atileetii cimaadha jee waan hin tilmaameef malee. Tariisa ta'uu danda'a jetteeti. Tariisa. Maqaa isaa yaadattee? Maqaa isaa yaadachuu hin dandeenye. Kanuma biyya keenyaati? Atileetiin Jechuun kanuma dachee Oromiyaa keessaa ba'e kan maqaan sirkaa bade kun? akkuma Itoophiyaati malee. Akkuma Itoophiyaati. Mee yaadi ka? Inni Qananiisaa jedhee jira. Tarii Qananiisaa ta'uu malaa jedhee inni. Dinqisiifannaa guddaa argatee umurii isaa waggaa 41tti fiiguudhaan maaraatoonii lammaffaa ba'ee yeroo hedduu tokkoffaa ba'uun beekama. Riikardii garaagaraa galmeessisuudhaan beekama. Atileetii akka addunyaatti dinqisiifannaa guddaa argateedha. Fayyisaa Leellisaa. Fayyisaa Leellisaa. Fayyisaa Leellisaa. Ati gaalamaan keessaa tokko isaatti murteeffadha. Ani akka Fayyisaa Leellisaa ta'uu danda'a. Inni nama nagaa akka nama tokkotti ni yaade malee. Kanaaf ati Fayyisaa Leellisaatti murteeffattee jirta. Haa ta'u. Ati hoo sirkaa baddeet. Harkaa badee jira bakka Qananiisaa. Qananiisaa ta'u. Atileetiin addunyaa beekamaan umurii isaa 41tti maaraatoonii fiiguudhaan lammaffaa ba'ee dinqisiifannaa guddaa argatee sa'aatii isaas hin fooyyeffatee garuu yeroo baay'ee tokkoffaa bahuudhaan riikardii galmeessisuudhaan beekama. Eenyudha atileetii kun? Tibba kanadha. Torban amma keessa jirru kana keessa fiigee. Ani baay'eetti afaan Oromoo hin beeku Diktoor gaafa. Kan amma haasa'aa jirtu maali? Kuni waa'ee atileetiksii sanillee torban kana keessa waan fiigeef nuti amma TV sanillee laallee hin jirnuuf saniifuu garuu ani tokko atileetiksii tokko hin beeka. Saayii biyyeessan bara fiiga sanillee hin beeku. Abbabaa Dinqisaa jedhama asirraa nagayaan gaafachaa jira. Saniin beekaa garuu atileetiksii qaama hin beeku galatooma. Gaafii finneeme. Afaan Oromoodhaan barattanii? Xiqqoodha barumsaan barannes. Xiqqoodha afaan Oromooti. Amaara faanaan baradhe. Dhugaa. Qubee barreessuun beektu? Qubee afaan Oromoo hin beeku. Firmaamoo? Amaariffa malee Oromoo hin beeku. Dhugaas taasumatti hin guddadhe. Hin beeku. Mee yaala har'a? Hin beekne waan hin beekne yaaduu hin danda'ama maare hin beekne. Jechuma tokkoon isinitti himaa osuma sana naa barreessitu. Oo dhumee barreessi. Maal abbaasa? Maal abbo kana barreessuu dadhabnaa ree? Burjaaja'uu jedhii barreessine. Burjaaja'uu jennee barreessina gaa. Akka kootti hin jedhe. Akka keetti hin jedhe. Akka nama kaanitti dhimu. Akka tulluutti gaafii. Akka sirna barreeffamaa tulluutti. Achi kun burjaaja'uu jedha. Haasawaa akkamitti dandeesse? Barreessuu akkamitti dandeesse? No, asitti daa'imummaa kootiin asitti guddate. Ani balleessaan qabu. Afaan Oromoo akkasitti haasoftu afaanuma Oromoodhaan jechuma tokko barreessu. Jechuma tokko barreessu. Maqaa kee hoo? Maqaa koo nan beeka garuu tokko tokko. Maqaan kee eenyu ture? Araarsaa. Araarsaa. Kanaafuu burjaaja'uun haafuuti araarsaadhuma naa. Yaaluu ree. Abbaasa araarsaallee wallaaltaa ree. Hin qofaltanii miti ree.
Ara. Ara. Isheenoo saada. Kanaafuu araarsaa. Ayyo. Kanaafuu jechi kun maqaa ati amma burjaajoon barreessu jettee kanaaf araarsaa maqaa kee barreessite. Kanaaf kun araarsaa jedha. Garuu afaan Oromootu akkasitti haasoftu akkamti waamatu maqaa kee barreessu. Jechuun amma yoo baratte malee afaan amma keessatti dhalate. Ati tattaafannee baru. Baruuf ani dhugaa dubbachuuf Amaariffa malee Oromooffa baruuf tasuma tattaafanne. Durattis immoo yommuu as keessa ture keessatti Oromooffa barachuuf hin ulfaata. Yommuu daa'imummaatti as galetti jechuudha. Kanaaf jecha Oromooffa Amaariffa gallee amma kan afaan Oromoo wallachaa dhufe. Malee afaan Oromoo duraan turre manni barumsaa. Manni barumsaa baadiyyaa irra ture malee akka qaxxitaas hin turre akka duraatti. Yommuu daa'imummaa kan kootti hin turre. Tole araarsa. Yaa ta'u. Afaan Oromoodhaan baratte? Afaan Oromoodhaan baratte. Tole jecha tokko naa barreessitaam. Jecha burjaaja'uu jedhu naa barreessita. Burjaaja'uu. Jedhime. Burjaaja'uu. Isuma amma jette kana. Haadha moo huudha kun? Haadha. Haadha. Haatan immoo burjaaja'uun ta'uure. Intaa. Jedha kustuletti barreessi. Jaataanii oodha jechuudha. Kanaaf jechi kun burjaaja'uu jedha. Afaan Oromoo barattanii? Afaan Oromoo hin beekna gadi naasofna afaan keenya. Ittiin barattanii? Ittiin baranna. Afaan Oromoo ittiin baranna beekama. Meeqa namoonni hedduun maal jedhu dhaloonni kun qubee barreessuu irratti xiqqoo hir'inatu mul'ataa nuun jedhu hayyoon. Mee saniif jecha tokko isinii kennaa hin barreessitan. Burjaaja'uu? Kuni haadha moo maal ishee? Haadha ishee. Kanaafuu burjaaja'uu. Burjaaja'uu. Kana barreeffama. Burjaaja'uu. Kana waarii. Akkasii yaada. Burjaaja'uun akkasii. Tole mee kan lalisaa immoo laallaqa. Lalisaan immoo burjaaja'uu akkamii barreessa? Burjaaja'uu hayyoonni qubeen kun baay'ee irratee qubee sadii irratee janiiti. Qubee kuullee qubee afaan Oromoo qubee Hayilee Fidaa fi Sheekh Mahammad Rashid Abdullee baasan kanarraa habiraa kuullee nuuf fidanii burjaaja'uu. Seeraan barreessaa. Nuti isuma duruu san cimsinee barreeffanna malee ka ammaa kun nama guddaan ka barreeffame yoo deebi'ee barattoota nama dhugaan ta'e burjaaja'uu. Burjaaja'uu. Kuu lama boona burjaaja'uu. Aafi uu walitti naanu. Sirriidha. Bakka kanarraa ina burjaaja'uu. Asitti aafi haadha moo kuni aafi uudha? Amma uu daballeerra bara burjaaja'uu. Haataanee uudha? Aafi uu walitti naanaa'iinsa. Aafi uun. Dubbachiftuu lama walitti naanaa. Sirri akkana boona laanii sirreessin. Daawwitiin keenya akkuma tifatiidha kan inni jiru ammas gaafilee nama bashannansiisan hedduutu dudduubarra jiru. Akka xumuraa sagantaa keenyatti gaafilee yaalaa bashannanaa karaa toora sooshaal miidiyaa keenyaatiin ammoo deebii keessan nurraan gahaa. Akka xumuraatti eessayyuu hin deemina. Kanaaf immoo gaafii maal fakkaata? Deebiin yookaan akkamiiti kan jedhu kan walumaan ilaallu ta'a nu faana bu'a. Gootichi Oromoon gootota hedduu qabdi. Beektu mitiire inni geessus gootichi Oromoo
yeroo jalqabaaf akka Itoophiyaatti akka biyya keenyaatti jechuudha. Muummee barnoota faarmaasii. Faarmaasiin beektu mitiire? Warra qorichaa jechuudha. Muummee barnoota faarmaasiidhaan akka biyya keenyaatti nama lama qofa ture kan barate. Tokko gooticha Oromoo kanaa tokko immoo nama lammii Eertiraati. Gooticha Oromoo kun eenyudha? Kana qofa miti immoo sirna gurgurtaa faarmaasiis kan sirna qabsiisee isaadha. Qabsaadha. Wanni maqaan isaa yoo qabsaa goota Oromoo baay'ee beekamaa, dirree waraanatti beekamaa, keessumaa immoo jecha maal jedhuun beekama sitti fakkaate. Oromoonni garbummaa jalatti buluu fi waadaa mallatteesse tokko hin qabu jedhuudhaan jecha jedhuun beekama. Taaddasaa Birruu. Taaddasaa Birruu. Akkas jedhu. Eebbisaa Addunyaa. Eebbisaa Addunyaa. Taaddasaa Birruu. Ammas yaadni keessan garagara maal wayyaga? Inti Taaddasaa Birruudha. Taaddasaa Birruu goota beekamaadha. Oromoon gootota hedduu qabdi. Gosa gootummaadhaan akkuma jirutti ta'ee keessumaa akka biyya keenyaatti nama isa jalqabaa gosa barnoota muummee faarmaasistiidhaan nama barate sirna gurgurtaa faarmaasistis kan sirna qabsiise keessumaa jecha immoo Oromoon gabrummaa jalatti buluuf waadaa mallatteesse tokko iyyuu hin qabu jedhuun beekama. Taaddasaa Birruus miti eenyudha? Taaddasaa Birruu Nadhii Gammadaati. Nadhii Gammadaa. Dhageenya seenaa. Walii fi laaluu jammarree hubanne malee dura akkatti. Baay'ee nu hubanne. Gootichi Oromoo akka Itoophiyaatti muummee barnoota faarmaasiidhaan nama jalqabaadha. Gootni Oromoo kun nama gosa barnoota muummee faarmaasiidhaan namoota biyya keenyatti baratan keessaa nama isa jalqabaadha. Baratee barachuu qofas miti sirna gurgurtaa faarmaasiis kan seera qabeessa godheedha. Gootichi Oromoo kun eenyudha? Qabsaadha. Asirraan immoo akka biyya keenyatti nama gosa barnoota muummee faarmaasiidhaan nama biyya keenya keessatti nama jalqabaadha. Jalqabaa miti beekumsumaan. Eenyudha reeku? Beekumsaan kan dhufe Abbichuu Abiy. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Qabsaadha. Qabsaadha. Waggoota hedduu dura jechuudha. Jecha maal jedhuun beekama sitti fakkaate Oromoon gabrummaa jalatti buluu hin qabu jedha. Buluudhaaf immoo waliigaltee mallatteesse tokko iyyuu hin qabu jedha. Gootni kun eenyudha? Gootni kun kanaaf gootichi gosa barnoota muummee faarmaasiidhaan yeroo jalqabaaf biyya keenya keessatti barate ammas Abiy Ahmed jechuudha. Abiy Ahmed. Dhageessee turte kanaan dura seenaa kana? Seenaa isaa hin dhageenye. Dhageenye turte. Dhageessee turte. Abiy Ahmed. Gaafii kiyya sadaffaadhaani gootichi Oromoo muummee barnoota faarmaasiidhaan akka Itoophiyaatti nama isa jalqabaadha barachuudhaan. Barachuu qofa miti sirna gurgurtaa faarmaasiis nama seera qabsiisedha. Sirna isaa sana kan sirna qabsiisedha. Gootichi Oromoo kun qabsaa'aadha. Eenyudha inni kan qabsoonnis akkasi cimee barnootaanis akka Itoophiyaatti nama jalqabaa ta'e kun? Gootichi kun faarmaasiinis sadarkaa tokkoffarratti akka biyya keenyaatti gosa muummee barnoota faarmaasiidhaan nama isa jalqabaadha. Isa qofa. Isaa fi nama lammii Eertiraa ture akka biyya keenyaatti garuu akka Itoophiyaatti nama isa jalqabaadha barnoota kana barachuudhaan. Barachuu qofa miti gurgurtaa isaas nama sirna qabsiisedha. Gootummaadhaan immoo beekama. Keessumaa jecha Oromoon garbummaa jalatti buluuf waliigaltee mallatteesse takka hin qabu jedhuun beekama. Ali Birraa? Ali Birraa? Ali Birraa? Ali Birraa jedhani. Okay, ani ammoo Jawar Mohammed. Jawar Mohammed Ali.
Ali Birraa. Keessa lameenuu mee gargar ta'e. Garbaa. Baqqalaa Garbaa. Baqqalaa Garbaa. Ati filadhu gaa amma lama jette. Jawaar Mohammadiif Baqqalaa Garbaa jette. San keessaa tokko filadhu gaa. An amma isa san waan hin yaadanneefin jechuun hayyootuma kana maqaa dhahe malee isaan keessaa Baqqalaa jeetu mandiisa. Baqqalaa Garbaa. Ali Birraa jette. Ali Birraa. Adeero Ali Birraa. Kanaafuu gootni kuni adeeroo Dooktara kabajaa artist Ali Birraa. Keessa lameenuu gargaaraa haa ta'u. Umuriin kee dabalaa deema moo hir'ataa deema? Umurii dabalaa deema moo? Umuriin koo qannasaa deema waan dabalaa qannasaa deema. Hir'ataa deema? Kan kee oo? Umuriin dabalaa deema. Dabalaa deema. Akkamitti dabalaa deema jettee akkamitti hir'ataa deema jette isatti mimii akkamitti akka dabalaa deema? Amma koo waggaa 19. Isa dhufutti 20 ta'a. Saabota 20, 21, 22 jedhee akkasumatti itti fufa. Dabalaa deema. Umuriin dabalaa deema. Ani amma umuriin sirrii akka dabalaa deema na dogoggoree. Dabalaa deema. Amma waanni kan nu kaa'ame jiraa jenna miti ree umuriin namni kan waaqayyo kaa'aniin ala hin jiraatu. Kan nu kaa'ame sanatti deemaa jirra. Sana jechuun kan nu kaa'ame sanarraa hir'isaa jirra moo itti dabalaa jirra? Hir'isaa irra kaasamu. Isa waaqayyo nuuf kaa'eerra akka keenyaatti gaafatti deemtu akka yommuu itti guddannaa deemnu immoo hin hir'isnaa jenna. Garuu yommuu daa'imummaa keenyatti immoo dabalaa jirraa jenna. Kanaafuu dabala achiin irrata asii immoo hin dabala. Lakkoofsiin dabala aminuu taa'ame irraa garuu jiraachaa gaafa deemnu hanqisaa karaa itti guyyaa lubbuun darbamu irratti deemamaa jira. Kanaafuu kam wayyaa beekam jette? Qannasaa deeman jedhe. Hir'ataa deema. Immoo hir'ataas dabalaas deema. Walumaan hin deeme. Tole umuriin kee meeqa? Umuriin koo waggaa 20 ta'a. 20. Umuriin kee dabalaa deema moo hir'ataa deema? Dabalaa deema. Dabalaa deema. Eessatti dabala? Gara nama guddummaatti dabalaa deema. Dabalaa deema. Lakkoofsatu dabalaa deema moo umurii makeenyatu dabalaa deema? Umurii makeenya guyyaanis dabalaa deema. Fakkeenyaaf guyyaa rabbi naa kaa'ee qaba jettee yaadda? Ni qaba. Maarree isa sanarraa gaafa jiraachaa deemtu irraa hir'isaa deemta moo itti dabalaa deema? Itti dabalaa ma deema. Dabalaa ma deema? Irraa hir'isaa deema. Itti dabalaa deema. Umuriin kee dabalaa deema moo hir'ataa deema? Umriin kee hir'ataa deema. Hir'ataa deema. Kiyyalleen kiyya dabalaa deemaa garuu akka hir'atu ni fedha. Akkamitti? Waanis waan gama guddinaa deemaa jiruuf deematuma jira. Dabalaa jira jettaa? Dabalaa jira itti fayyadamuu qabna jeetuma yaati. Inni immoo hir'ataa jira jedhee akkamitti akka hir'ataa jiru sitti? Umriin namaa madda waan hir'ataa jiraachuufi namni hanga jiraatirra kan jireenyi isaa dhumatuutu itti as dhiyaataa deema waan ta'eef hir'ataa deema. Guyyaatti rabbi isaa bira deemutu itti dhihaataa deema. Kan kee dabalaa deema? Guyyaan lakkuma haleen gama dheengaddaa jijjiiramaa deemuun barris marmaaraa deema jedhanii saniifuu guyyaan lakkuma bulluun guyyaa rabbiin naa kaa'e qaba jettee yaadda? Guyyaa rabbiin naa kaa'e ni qaba. Qaba. Kanaafuu san itti dhihaataa deemtamoo irraa itti dhihaataa deemtamoo irraa gadi irraa? San itti jalatti hin dhiyaachaa deema. Kanaafuu umuriin kan rabbi sii kaa'e san irraa hir'ataa deema amma guddataa deemtu hir'ataa deema moo dabalaa deema? Irrachaa deema. Kana nawaar jedhe sani dhugde. Tokko ta'e. Tole mee wallee takka lama taate. Ani wallee baay'een jaalladhu. Sirba tokkoon jaalladha akka jireenya kiyyatti. Sirbuma tokko jaallattu san. Yaa jiru addunyaa galma keessummoota maaliif keessummaa kee bakka lama qooddaa? Adam Haruun. Sagaleen nufaa jedhu miti lalis. Ara sagaleedhaan jiru. Isaan hin beeku sirba kana miti yaa jiru addunyaa galma keessummoota maaliif keessummaa kee bakka lama qooddaa? Kaan tola ooltee kaan maa ararraaftaa? Cubbuutu saaree sirra dhugaa awwaalee nurra afaan wallaallee sirraa isa jedhu. Isaan jaallattu. Ati oomee? Ani sirba artistii Alii Birraa.
Rabbi mo namuma kansera jalise. Rabbi mo namuma kansera jalise. Nalise nyanstaka. Ada nubase. Naltu ada nubase. Ulfaadha guyyaa gaarii. Sinis ulfaadha. Ulfaadha guyyaa gaarii. Ulfaadha galatooma guyyaa gaarii. Galatooma tindi. Galatooma. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya daawwitiin keenya har'aa akka isin bashannansiise akka irraa baratan akka itti bohaartan akka keessatti of ilaaltan abdii guddaan qaba. Daawwitii baay'ee namatti tolu ture. Namoota guyyaa walitti nu fide namoota kana turanii akkuma carraa kan walitti dhufne gaafii keenyas dhiyeessinee fi deebii isaanii nu biraan ga'aniiru siis akka wal gaggaafataa turtan abdii guddaa qabna. Amma yeroon keenya kan gara goolabaatti dhufnee bakki itti deebii isin biraan geenyu irrattidha kan nuti argamnu. Gaafii kiyya jalqabaadhaan atileetiin addunyaa beekamaan tibba kana maaraatoonii fiiguudhaan lammataa ba'ee umurii isaa waggaa 41tti dinqisiifannaa guddaa argate. Atileetiin kun eenyudha jedhee gaafachaan ture. Deebii har'a hedduu na bashannansiise keessa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin jedhaa turani. Egaa Abiy Ahmed jedhee namni na deebisee jira fiigicha isaa laaleeraa hedduu natti tolee. Deebii har'a na biraan ga'an keessa gan hedduu na bashannansiisee fi itti bohaaree ture. Hedduun isaanii tilmaama mataa isaanii naa kaa'aniiru. Daraartuu Tulluu, Qananiisaa Baqqalaa, atileetota garaagaraa naa waamaa turani. Kan adda natti ta'e garuu kan Abiy Ahmed ture. Egaa gaafii kana yeroo gaafannu tibba kana waan tureef taariitii namoonni hedduun ni yaadatu jenneedha kan gaafataatiin turre. Egaa deebiin isaa Dooktara kabajaa atileet Qananiisaa Baqqalaadha jechuudha. Qananiisaa Baqqalaa gooticha akka addunyaatti beekamu dachee Oromiyaa keessaa argame. Kanaan dura riikardiiwwan garaagaraa galmeessuudhaan kan beekamu. Tokkoffaa bahuun kan hiree isaa taate yeroo hunda mo'achuun kan beekamu. Umurii isaa kanattis illee egaa waggaa isaa 41ttis fiigicha irraa otoo hin fagaanne jabina isaa humna isaa xiiqii isaa fayyadamee umurii isaa waggaa 41tti maaraatoonii tibba kana Londonitti fiigameen egaa lammata bahuudhaan dinqisiifannaa guddaa umurii isaa kanatti ammallee fiigee lammata bahuu akka danda'u irrallee deemee tokkoffaa bahuu akka danda'u kan nutti argisiisudha jechuudha. Atileet Qananiisaa Baqqalaa kabajaaf jaalala guddaa nu biraa qabda. Kanaaf deebiin isaa Dooktara kabajaa atileet Qananiisaa Baqqalaadha jechuudha. Gaafii kiyya lammaffaa qubee chaalenjii ture. Qubee chaalenjiin egaa namoonni qubee afaan Oromoodhaan baratan qubee irratti barreessuu irratti akkamii jennee waan garaagaraa barreessaa turreerra har'aaf immoo kan filanne burjaaja'uu ture. Jecha burjaaja'uu jedhu akka nu barreessan gaafannee turre. Akkasiin nu argaa turtan egaa namoonni hedduun har'a guutumaan guutuutti hin barreeffamne jechuudha. Jechoota walitti hin dhufne waliin kan barreeffamaatiin ture. Dhugumatti akka keessatti of ilaallu kan nu taasisedha jechuudha. Qubee chaalenjiin har'a nuti gaafataatiin turre. Egaa burjaaja'uun akkam isin iskiriin irratti argaatiin jirtan kanatti kan inni barreeffamu jechuudha. Gaafii kiyyaa sadaffaadhaan gootichi Oromoo muummee barnoota faarmaasistiidhaan eebbifame. Akka biyya keenyatti nama isa jalqabaa eenyudha baratee eebbifamuu qofa osoo hin taane sirna gurgurtaa faarmaasii keessattis gahee guddaa qaba. Isaatu sirna qabsiise. Eenyudha gootichi Oromoo kun qabsaadha. Akka biyya keenyatti immoo nama isa jalqabaa fi qofa gosa barnoota muummee faarmaasii barachuudhaan ittiin eebbifamuudhaan nama isa jalqabaadha. Namni seenaa cimaa qabu kun eenyudha jennee gaafannee turre hedduun isaanii quba hin qabanii. Adeeroo Alii Birraadha, naan jedhaadha kan isaan turanii Baqqalaa Garbaadha, Jawaar Mohammedi tilmaama garaagaraadha kan naakaatiin turanii. Egaa gootichi Oromoo kun baarootumsaadha jechuudha. Baarootumsaa qabsoo Oromoo keessatti kan hedduu beekamu gahee guddaa kan taphate keessumaa hundeeffama adda bilisummaa Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabu. Isarraan iyyuu darbee Oromoonni gabrummaa jalatti buluudhaaf waan waliigaltee mallatteesse tokkoyyuu hin qabu jechuudhaan kan beekamu. Kan xiiqiidhaan uummata Oromoof falmataa dura bu'aa kan ture. Kana qofa miti egaa qabsoo qofaan osoo hin taane barnootaan illee nama isa jalqabaa akka biyya keenyatti nama lama ture. Nam tokko lammii Eertiraati. Lammummaa Itoophiyaa qabaatee immoo namni inni jalqabaa gosa barnoota muummee faarmaasistiidhaan eebbifame.
sirna gurgurtaa faarmaasii illee kan sirna qabsiisee baarootumsaadha jechuudha. Kanaaf gama barnootaanis gama qabsoonis waan itti hafe tokko hin qabu ijoolleen baarootumsa ijoolleen tumsaa jechuudha. Kanaaf deebiinsaa baarootumsaati jechuudha. Gaafii kiyya afuraffaa fi isa xumuraadhaanii umuriin kee dabalaa deema moo hir'ataa deema? Loojikii jedhu irratti gaafataadha kan nuti turre. Dabalaa deema kan jedhan jiru hir'ataa deema kan jedhan jiru. Haa ta'uuti hundi keenya umurii waaqni nu kaa'e qabna jennee yaanna. Umurii keenya sanatti lakkoofsatu dabala malee itti deemaa jirra guyyaa itti gara rabbii keenyaa deemnutti itti dhihaachaadha kan deemnu malee irraa hir'isaadha malee kan deemnu itti dabalaa hin deemnu. Kanaafiyyuu umuriin namaa hir'ataadha kan inni deemu jechuudha. Namoonni yaada garagaraadha kan nu kaa'ani keessan immoo yaadni keessan maal fakkaata? Isin amansiisa moo isin hin amansiisu? Akkamiin irratti mari'achaa turtanii abdii guddaa qabna. Daawwitiin keenya har'aa gaaffilee kanneen dhufan kana fakkaatan barsiisoo bashannansiisoo ta'an gama keessaniin gahaa turre kanarraaf qabanne kanuma fakkaataa torban sagantaa biraadha walitti deebina qopheessuu kan gama keessaniin handaraartuu nagaashi Lammii Solomoon waliin ture furiitti argamne egaa namoota guyyaa walitti fide waliin turtii bareedaa taasisne torbaniif beellamamne kanarraaf nagaatti.